بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قبجمتوتا هردفتوتا خينيا ميدان خوني هاريا أما قدود جرا arra gartee duba mana ajaa'iba isinii qabannee dhiyaannee nama gartee duba yeroo dheertuu imala adda addaa qabsoo adda addaa jireenya gartee duba kana injifachuu fi gartee duba rorroo adda addaa injifachuuf kufee ka'aa gartee duba kufee kuffisaa gartee duba injifatee gartee duba as jiru gartee duba kanaa wajjirraay mee isarraay haala keessa kute gartee duba dhageeffannaa maqaa isarraa isinii jalqabaa mee maqaan keessan eenyu eessatti dhalattan daawwattoota keenyaaf ibsa. Salaam alaikum atilleen nagaafachuu keetiif galatoomi. Ani maqaan kiyyaa Ahmad Siraaj Muhammadi. Kaniin itti dhaladhe kaniin itti dhaladhe lafa Oromiyaa Dabbaso bakka jedhan achittiin dhaladhe. Okay, Dabbasotti dhalattanii duuba gartee duuba Ahmad Siraaj Dabbasoo gartee duuba dhalatanii Ahmad Siraaj duuba jireenya imala gartee duuba bakka itti dhalatteerraa fi biyya keessaas gartee duuba olii fi gadoo imala hedheeraa gartee duuba jalqabdanii turtanii mee Oromiyaa keessa eessa fa'aa deemtanii gartee duuba irraa nu himuu dandeessan? Lafa Oromiyaa tana keessa akkasumatti qabri daaris lafa Oromiyaa kana keessa Ogaadin kana keessaas Waaldheer Qallaanfoo Godee Dhagahabuur kana hunda deemeetiin jira gaafa dargiidha gaafa dargiin cabusaniin anis galee jechuudha hara biyyaa. Okay, bareedaadha. Hara biyyaa hoggaa galtanii imala hara biyyaa galtan kana keessatti mee maaltu isin moo itti gartee duuba bu'aa ba'iin dilli gartee amnaa kanarra ka turtan hoo maali gartee duuba amniti gartee dheertuun Dhagahabuurii fi naannoo gartee duboonni isin geessitu kunoo maali gartee duuba maal keessa turtan? Akkasumatti oliinis kara gartee lafa shawaa kana kuyyuu garba gurraachaa bakka jedhanis achi qiyyaarees taa'eetiin jira akkasumatti sholokkoo malkaa sadii malkaa warar kan hunda taa'eetiin jira kana hunda keessaa ati gabaabsee yoon si hime mootummaa sadii arkeetiin jira. Haya. Mootummaa sadii arkeetiin jira. Mootummaa sadeen kana keessaa gabaabsee yoon si hime mootummaa gartee Oromoodhaaf mirga kennee mirga guutuu kennee Oromoo tana beeksise mootummaa Abiyyi tanaan arkeen. Waan ajaa'ibaati. Mee zabara dargii suni haala gartee duuba dargii san akkam turte gartee duuba warraaqsi gartee duuba Oromoo maal keessa turte mee ukkaamsaan jiru hoo maali jijjiiramni gartee duuba jiru hoo maali gartee duuba? Zabana dargii san Oromoon manuma waraanaa kana keessattuu kabajaa takka hin qabdu. Nama Oromoo yoo gaaddimarii godhanii gaaddimarii jechuun nama sagal gubbatti nama tokko gaaddimarii jedhaniin kun. Nama tokkootu gartee shaamballii tahaa sanumaahu ija shakkiitiin ilaalanii yoo gartee nama humaa takka hin beekne afaan Amaaraa bichaa beekuutu aangoo sirra qaba achuma keessattuu dhiibbaa jira. Dhiibbaa addaa. Afaan Oromoo ati dubbannaan shakkii jira. Sumaa'uun shakkaniiru sumaa'uun amananiiru shakkii gurguddoo jira ati kabajaan qabdu jira achi keessatti. Ati gartee duuba gosti ta'e oo sanyiin ta'e gartee duuba oo taanaan afaan Amaaraa dubbattee afaan kaanii dubbatteen ooma kanaa'uu shakkii qaba jechuudha. Akkasii qubeen oorraa ka'utuun shakkii gurguddaa waan saba guddaa ta'eef jecha numaa'uu hin fedhaniiru bilisummaan qabu bilisummuma takka hin qabdu manuma waraanaa san keessattuu. Waan ajaa'ibaati. Mee asirratti gartee duuba bal'inaan dubbii tana keessa seennee taayimii guyyaa gartee yeroo dheeraa fudhannee irratti haasofnaa amma yeroo gartee atis harumarraa ol si qabnee mee maal yeroo waan takka gartee odeeffannoo keetirraa dhageenya mee haalli gartee duuba
biyya Soomaaliyaa Soomalilaandii keessatti gartee duuba Ahmad Siraaj takka Ahmad Diimaatiin gartee duuba kan beekamu nama gartee duuba hojiiti ammallee gartee duuba hojiillee gartee nama uumu mee gartee duuba hojii akkam faa namaa uumta maali gartee duuba hojiin sun jijjiiramni isin gartee duuba hojii san keessatti ati agarte hoo maali? Ani yoon dhugaa si hime bara 1998 eegaan biyyarraa ba'ee Somaalee seene. Somaalee hoggaan seene akkuma nama gartee dhuunfaattiin anis dalagadhaa kaariyoona kana faa biteetiin kanuma faa kireessee kanaan dalagadhaa kanuma osoon dalaguutii lafa gartee Hargeysaa kana keessa ambaasiitu jira. Ambaasii barri kun amma barri kun bara meeqa jechuudha? Barri karaa Soomaaliyaa seentee barriin bara Soomaaliyaa seene kana itti gartee wanti godhu eegalte kun bara 1998 kan biyyarraa ba'ee Soomaaliyaa seene. Akkasitti ani kaariyoona kana faadhaan kireeffadheetuma lafa Soomalilaandii magaalaa keessatti magaalaa keessa turtan magaalaa Hargeysaa magaalaa Hargeysaa jamti magaalaa guddittii Hargeysaa jamti. Amma achitti baqatummaallee achumattiin UNHCR of galmeeyse baqatummaallee harkadheetiin jira. 98 jechuudha. Bara 2006 kaniin harkadhee beekumsa. Baqattummaa bara fudhatanii waraqaa si kennan naa mirkaneessan bara 2006 bara 2005 foormii guute bara 2006 harkadhee achirraa kaariyoonaa kanaas hedduudhaan qaba ilaa hanga kaariyoonaa 25 qaba ni beekan namoonni gartee Hargeysa hojii turre ni beekanii kanaan kireessa kunuu ati oona gijaniituma na basaasanii na jala ka'anii achirraa warri gartee wataaddarri minitariin kanuma gartee mootummaa Itoophiyaatti. Okay. Kun soddoom. Warri mootummaan waan ajaa'ibaati. Warri mootummaan barbaaddu gartee duuba beekama aadaa mootummaa Itoophiyaati. Kana illee gartee nuti haga tokkotti dhaqabnee jira agarree jirrilleedha. Zabana mootummaa Ihaadig mallasaa keessa namoota warra siyaasaa warra Ogaadenillee warra gartee duuba uummata Oromoollee warra siyaasota nama haga tokko gartee duuba haga sila barbaadan mootummoota ollaa kana wajji wal ta'uudhaan nama hedduu akkasitti warra karaa Jabuutii deemullee ni beekama. Isinis warra Soomalilaandii keessatti waan akkanaa dhiibbaa akkanaa waan akkanaa jira jechuudha. Akkanaati jira ambaasii ijaarrataniiti. Somaalee keessaa ambaasii qaban, Kiiniyaa ambaasii qaban, bakka hunda Yamanii ni dhageenya oduu. Kana hunda bakka hundarraa nama qaqqabanii warra siyaasaa kana galchaa turan. An nama san keessaa tokko Hargeysatti na qabanii anaa gartee yoo inni isaan irraa bahee hara mana kiyyaa deemu. Makiinaa afuriin na ariyanii na qabanii akkasitti ija na hidhanii ambaasii dhaabbatan san keessan na hidhanii achirraa fuudhanii ilaa Wacaalee. Makiinuma sossootu malee numaa harkuu ija na hidhanii achirraa mootummaa Itoophiyaan na kennan. Warri kanas si qabee si kennu kuni si gurguratan jechuudha. Maallaqa kanatti. Namoota na dura qabamellee jira akka Mahammad Ahmad. Rabbi rahmataa godhuu fi amma ni akhirame. Akkasumatti eegaan ani beellee eegaan achirraa beetiin ani Awurooppaa keessa Romaaniyaa amata tokkoon taa'e yoo inni isaan achirraa daddaffiin na baaftee. Osoo gama gartee duuba achirraa bahuutti seenne wanti maali gartee duuba qabaa qabeessan kana keessatti maal faasirra ga'e gaafii akkam faasi gaafatan fakkeenyaaf nama gartee duuba Oromoo keessumaa Oromoon gaafa zamana sana akkuma jiruttu warra mormiirra gartee duuba mormituudha. Mootummaan gartee duuba ni morma mootummaa mormanii mee zamana sana keessatti eegasi qaban booda maal faasirra ga'e ulee faan nama tumuu gaafii adda addaa nama gaafatanii miidhaa hedduu tokko achi jira gartee duuba maal faasirra ga'e sanirraa. Wanni narra ga'e ati mirgan qabdu achi keessatti hidha namni siyaasaa kophaa hidhama namaa waliin arku ni garafama miilaa fi harka hidhanii rarraasanii si garafanii waan gartee silaa miidiyaa tanarratti illee haasa'uun